Ganni bae adeedi shimalaan lolli gae adabba adeemsisaa gonnar gaambeeksisaa tooftaan lolu malaan adeedi shimalaan lolli gae Ida garbu Isaan darbu ijoolleen Oromoo darbu isaan darbu ijoolleen Oromoo kuma kuma inaan sarmu harkaan kennu ijoollee Oromoo durattu isaan darbu ijoolleen Oromoo durattu inaan sarmu hayyee ashamaa harka fuunee jirtu akkam jirtu uummata qashtii nagaa fayyaa keessanii nagaan badhaadhinni milkaa'inni iddoo isin jirtan maratti isin bira naafaa jiraatu isiniin jedha. Hayyee godina Arsii Bahaa aanaa Collee Gandamanyaa laga buna oomisha isin qabdu isin agarsiifna. Egaa oomisha babbareedduu kan nyaatan kan akka sukkaraa mi'ooftu of keessaa qabdi, kan akka maangoo, kan akka shankooraa, kan akka burtukaanaa jechuudha. Egaa daawwadhaa warreen achitti dhalattanii guddatanis daawwadhaa isiniin jedha. Biyya itti dhalatanii itti guddatan namni yaadan hin jiru. Warreen biyya garaagaraa irra teettanii biyya keessan ilaaluuf hawwitan oomisha biyyattiin keessan qabdu ilaalaa daawwadhaa isiniin jetti sa'aaduun. Egaa asumaan warreen haaraa taatan laayikii, sabskiraaybii, sheerii nuuf godhaa. Daawwadhaa viidiyoo hanga xumuraa daawwadhaa yaada keessan koomentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha. Egaa kun kan isin agarsiisaa jiru maangoo warreen argitan warri beektan hin jirtu. Maangoo biyya oomishnees biyya bareedduu maangoo oomishtu kun gurguddaan kun maangoodha jechuudha. Kunis jimaa, kunis immoo maxaaxishaa waan isin ofirraa hin qabne hin jiru. Kun asitti muuziitu jira. Muuziin akkana bareeda. Egaa daawwadhaa nimootu jalqabarraa hanga xumuraatti viidiyoo kana qabaddee waan inni dhufeef isin akka itti gammaddan akka itti bohaartan abdii qaba. Egaa shankooraa warri yaaddan warri biyya keessan ilaaluuf hawwitan daawwadhaa isiniin jedha daawwattoota kiyya. Egaa anatti illee baay'ee tolee jira. Akka anatti toletti akka isinitti illee tolu abdiin qaba isiniin jedha. Egaa keessa burraaqaan jira. Hedduu namatti tola. Oomisha biyyattiin kennu qabdu keessaa kanneen tokko farratti deeman jechuudha. Kan akka bunaati. Bunni illee biyya keenya kan biyya alaatti yaamamu. Kun shankoorillee kan argitee bareedaa oomisha biyyattii keenya qabdu walumaa galatti isiniif qabadhee dhufee jira. Ana okkolchaa isiniin jedha jettuudhaan bilbilli dawwalame. Daawwadhaa kun okaa isin daawwachiisaa jira daawwattoota kiyyaa. Egaa waan hundumaa caaltu kana fakkaataa ni bareeddii dachiin biyya keenyaa ni bareeddii. Warreen isinitti tole laayikii, sabskiraayib, sheerii godhaa. Akkuma beekame jajjabeessaa isiniin jedha mana sa'aatuu. Warreen na jajjabeessaa jirtan guddaa naaf galatoomaa isiniin jedha. Egaa shankoora cabsadheeti karaa gaaddisaa deemuuf deema. Na offolchaa isiniin jedha. Achittis qilleensi hirraasa jechuudha. Qilleensa tolii gad deema. Shaayisa malee waa takka sagaleen kiyyan dhagamu wayita oorruu keessaa waraabusanis. Wayitammootu amma dhufeen sagalee duraa jalaa riimoofii godhee kabiraa itti waraabaa jira. Ammallee sagaleen na jeeqaa jira. Namatu jala haasaa jira. Na offolchaa isiniin jedha. Sagalee namaa kan andaan gara dhagaa jirtan. Akkuma beekame yoo sagaleen natti toluu didee fudhadhee hundattiin taree jalatti sagalee isinii maraa jechuudha. Sagaleen kiyya isiniif dhagaamaa jedheetii yaada. Egaa shankoora nyaataa jirra. Shankoora kennallee qabannee walitti qabannee karaa qotiyyoo gaaddisa jirutti deemna. Gaaddisa maangootii jechuun qabbanaa akka ajaa'ibaa. Addunyaa kanarratti bareedduu bootaa bareedduu argitee bootaa gaaddisaa bootaa akkana bishaan qabdu tana waan babbareedduu qabdu kana jala taa'uun hedduu namatti tola. Rabbiin addunyaa fi akirallee warra gammadee warra cafee jannataa keessa jiraatu Rabbiin nu haa taasisuu isiniin jedha. Egaa kana fakkaataa ilaalaa daawwadhaa.
waan dogoggora waan jiru naaf himaa isiniin jedha. Qotiyyoon kunillee ni oomisha biyyattiiti jechuudha. Kunis oomisha biyyattiiti. Hundinuu oomisha biyyattiiti. Oomisha biyyi keenya qabdu warri beeytanii beektanii warri immoo yaaddanii akka kiyyatti hawwitanii hawwii bahuu barbaaddan kottaa mana sa'aaduu laayik godha, sheerii godha waliif akka nama hedduu bira gahu jechuudha. Viidiyoon kun isinitti tola jedheetiin abdii qaba. Maaliif bootaa akkatti nama hawwattu kana yeroo baay'ee ni hawwina jechuudha. Ijoolleen baadiyyaatti dhalattanii guddatan ni beektu. Baadiyyaa jiraannee baadiyyaarraa biyya sanillee dhaqnee biyya sanirraa garuu biyyooma teenya tanaaf hawwinaa miree wal beekna miree sirriitti beekna. Kanaafuu anilleen namni akka kiyyatti yaadee biyya ofii lafa ofii dheebote hin jira jedheeti isinii waraabaa jira. Kunoo kana fakkaataa. Egaa kunoo masnoo bishaan babbareedduutu lafa kanarra yaa'aa jira. Amma bishaan jechuudha kan lafa kana jala yaa'aa jiru. Bishaan kana asumaan dhugaa, shankoorris asumaan dhugaa. Bishaan madda bareedaa madda xaliila ka dhuguu ta'uu ka itti salaatuu ta'uu jechuudha. Kunoo maangoon asii dhugaa. Gizee amma akkatti bonaa kana jechuudha. Horiin naannoo kanatti jiraatanii naannoo kana shankoora cabsatanii jiraatanii namni illeen akkasitti jechuudha. Garuu lafti kun hundi isaatuyyuu yeroo gannaatti bareeda. Ni beektan biyyi keenya biyyi karaa baadiyyaa kun gizee bonarra gizee gannaatti irra namatti tola ni beektanii. Kanaafuu gaa nageenyi kan Rabbii isin bira naaf haa jiraatu isin jedha. Ijoollee hunda keessanuu isin jaaladha isin kabaja. Maatii kiyya warri taatan galatoomaa isin jedha. Maatii kiyya warri hin ta'in immoo kottaa maatii haarawaa naaf tahaa isin jedha. Kunoo asittillee guyyaa lammataati. Guyyaa lammataa sanillee gaa guyyaa amma wala dhufsan jechuudha. Akka keessa fiigaa akka qamalee keessa fiigaa oorruu natti tolte keessa fiigaa natti bareeddeeti. Egaa akkan isiniin jedha aduu fiimaa akkatti gadi bu'e kana guyyaadha. Adurraa viidiyoon sirriitti bareedee na mul'atu baatus garuu ani viidiyoo waraabee jira. Tola jedhee abdii qaba inshaallah. Amma shankoorallee cabsanna bakkuma geenne shankoora cabsanna. Har'a guyyaa har'aan guutuun jechuu ka guyyaa shankooraati keessaa hin baanu. Cabsataa oolla nyaachaa oolla. Isinillee nu wajji nyaadhaa koottaa isiniin jenna. Egaa isin affeerree jira affeeramtanii jirtan. Affeeramtanii jirtanii. Ani shankoorallee kaata cabsuu irraanfadhe. Garuu cabsi kaa akkam jirame cabsi immoo hin cabsine bareedaa miti. Akkana hunoo isinillee koottaan wajji nyaadhaa. Hayyeega isinitti argamaa jira isinitti mul'ataa jira jedheetiin abdii qabaa. Viidiyoon yoo isinitti dheerate naaf olchaa. Viidiyoo babbareedduun tun osoo hangaa daqiiqaa muraasa kaniin argitee waraabee maxxansu xiqqishoodha. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Karabbi umrii nu dheeressee fayyaa nu kennee hundumaa arginee kanallee arginee rabbi galanni haa ga'u isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya kabajamoo fi jaalatamoo yeroo hundumaa jaalalaa fi kabajaan isinii qabaa. Bakka isin jirtanitti nageenyi kan Rabbi isin bira naaf haa jiraatu isiniin jedha. Egaa akkuma beekame wal jabeessuu wal cinaa dhaabbachuu aadaa haa godhannu isiniin jedha. Viidiyoon kiyyalleen gara xumuratti deemee jira waan ta'eef naaf galatoomaa waan afaana turtaniif guddaa naaf galatoomaa isiniin jedha. Itti fufaa na jajjabeessuu jabaadhaa jabeessaa isiniin jedha. Egaa naaf galatoomaa guddaa tokko muuzilleen wannummaan na jalatti hafu tokkollee hin jiru.
kumburtaa kiyya fudhadhee shankora cabsadhee deemaa jira. Kanaafuu shankora kiyya fudhadheen deemaa jira. Isinilleen jabaadhaa. Guddanaaf galatoomaa nagaan naaf turaa. Baay baay. Ciao.